biftu baatu yeroo dansan dhufe ka'aa barannu biftun saata wanga gammada jirti isin waliin barachuuf baay'ee hawwiteetti biftun barachuu jaallatti gaafillee gaafatti gaafii yoo qabate tasaa hin calliftu biftun gammaduudha waan barattuu fi barnoota yoo jaallatan baradha. Biftun barachuu jaallatti. Addeessaa fi imala ishee. Jaaluko hojii deemee nan deebi'aa bar. Na jalaan deemin. Inuma akka boodan turreef amma dafee deemuu wayya. Akkana wajjin taatu barbaada harmee. Jaaluko harmeen bar yeroo hojii xumurtu ni dhufti. Yeroo hunda miti kan deemtee dhuftu. Harmeen bira turiyaan isiin taphachiisa. Jaaluko yeroo dhufu na taphachiistaa maaloo amma gara hojii haa deemu. Egaa si wajjin nan deema harmee. Jaalataako har'a guyyaa hojii waan ta'eef na wajjin deemuu hin dandeessu. Yeroo biraa daawwannaadhaaf siillee biiftuulleen qabadhee deema. Namatti tola. Harmeen guyyaa biraa bakka hojii harmee akka daawwannuuf nu fuutee deemti. Ani ammuma si wajjin deemuu barbaada. Jaalataan maal ta'eef boohaa? Maaliif deemta jedheeti kaa? Hojiin baay'ee natti barfachaa jira. Harmee na jalaan deemin. Harmeetti hojiin barfachaa jira. Jaalataan immoo isheen akka hin deemne barbaadee boohaa jira. Maal wayyaa? Gara qe'ee kitaabaa deemnu. Yaada baay'ee gaariidha. Jaalataako kottu gara qe'ee kitaabaa haa deemnu. Eeyyeen yoo deemne gaariidha. Gara qe'ee kitaabaa nuti deemuu fi gara qe'ee kitaabaa ammuma deemuu fi rakkoo hiikuudhaa fi furmaata argachuuf kitaabni nuuf jiru qe'ee kitaabaa keessa. Dubbisuun jaalanna dubbisuun rakkoo ni hiikna gara qe'ee kitaabaa nuti deemuu fi gara qe'ee kitaabaa ammuma haa deemnu kaa. Kitaabilee? Eeyyee qe'een kitaabaa kitaaboleen kan guutamedha jaalataako. Amma kitaabichaa dubbifnu. Addeessaa fi imala ishee. Bara durii addeessi hiriyaa culullee caacee jedhamtu qabdi turte. Addeessi yeroo dukkanaa samiirraa buute gara caacee fi cuucolii keellootti dhufte turte. Addeessi caacee fi ollaa ishee wajjin taphachaa yeroo dheeraa ni turti. Abidda biratti walitti qabamanii waliin taphachaa fi kolfaa turanii yeroo bari'uuf jedhu addeessi gara mana isheetti deebiti. Cuucoliin akkam bareedu? Galgala tokko akkuma barame addeessi taphaaf yeroo dhuftu caacee culullee fi olloota ishee argatte. Cuucolii caacee warra keelloo asiif achi ilaaltee dhabde. Sana booddee cuucoliin akka badan osoo eenyullee hin beekin barbaaddee fiduuf yaadde. Caacee fi hiriyoota isheetiinis dhufee isin taphadhaa isaanin jettee cuucota barbaachaaf karaa ishee eegalte. Addeessi bosona keessa cuucolii osoo barbaadaa deemtu mixii calleen jalaa badee barbaadaa jirtu tokko agarte. Addeessis cuucoliin caacee jalaa badaniiru. Baay'ee dhibbadheera. Osoo haati isaanii natti hin iyyin yoo as jiraatan naaf kenni jettee mixii gaafatte. Mixittiinis Addeessa koo ifa keetiinan callee koo argadhe. Garuu cuuciiwwan keelloon argine. Amma suuna wajjin taphatee natti tola jette. Addeessis cuucoliin argachuu qaba. Yeroo biraan si taphachiisa jettee barbaacha isheetti fufte. Mixii.
Simbirroo canoon ganama kaatee nyaata barbaadaa ala ooltee gara manatti yeroo deebitu waan itti dukkanaa'eef karaan mana ishee jalaa badee osoo barbaaddu addeessi ishee dhaqqabde. Addeessis cuucooliin caacee badaniiru dhibbadheera. Osoo haati isaanii natti hin iyyin yoo si bira jiraatan naaf kenni jettee simbirroo canoo gaafatte. Simbirroo canoonis Addeessa koo ifa keetiin daandii mana koo argadhe. Haa ta'u malee cuucii keelloon argine nan gadda. Garuu osoo waliin taphannee natti tola jette. Addeessis Cuucoolii yoo nan argadhe boodan dhufee si taphachiisa jettee barbaacha deemte. Simbirroo canoo. Addeessi fagootti saatawwaa argite. Saatawwaanis bishaan dhoobattee dukkana keessaa bishaan barbaadaa jirti. Addeessis cuucooliin caacee badaniiru dhibbadheera. Haati isaanii osoo natti hin iyyin as yoo jiraatan naaf kenni jettee gaafatte. Burqaa bishaanii kan dhugde saatawwaan Ifa keetiin bishaan qulqulluu dhuge. Haa ta'u malee cuucooliin argine. Nan gadda. Osoo na waliin taphattee garuu nan gammada jetteen. Addeessis Cuucoolii keelloo yoo nan argadhe boodan dhufee si taphachiisa jettee deemsa itti fufte. Bosona keessa joortee yoo barbaaddees cuucolii caacee dhabuu isheetti gadditee gara ganda caaceefaatti deebite. Caacee fi olloonni ishees Addeessi babbareeduun caaceef dhuftee ifa hedduun. Addeessi babbareeduun caaceef dhuftee ifa hedduun jedhanii gammachuudhaan wacani. Caaceenis Addeessa koo maaloo dukkanatti nagattee baddee? Ati hafnaan taphaa fi gammachuun illee nafe. Waan hundumtuu nu jibbisiisee darbe jetteen. Cuucooliin bar hin argamne. Caacee koo cuucooliin kee badaniiru. Anis dhibbadheera. Isaan barbaacha bosona keessa jooraan ture. Kanaafan bade jettee. Culullee caaceenis Addeessa koo cuucooliin koo warri keelloo kunoo asuma jiruu bee kunoo asuma jettee yommuu kaatu cuucoliin keelloon jechaa baallee ishee keessaa bahan. Addeessis wucoolii kana arguu isheetti baay'ee gammadde. Guyyaa sana irraa kaastee addeessa akkuma waadaa galteen jaalleewwan ishee warra haaraa canoo mixii fi saatawwaa daawwachuuf guyyaa 15 ni deemti. Naaf gale kanaafidha yeroo tokko kan addeessi hin baane. Seenaa baay'ee namatti toludha. Addeessi baddee dhuftee. Eeyyeen jaallataa harmeenis akkuma addeessaa eessallee yoo deemte deebitee ni dhufti. Namatti tola. Immoo akkuma addeessi saatawwaa mixii fi culullee gargaarte harmeenis hojii hojjechuu waan qabduufi kan adeemtu. Ammasiif gale miti? Eeyyeen abbaa. Jaalataa koo qaxalee. Kitaaba har'a arganneerra. Kitaabni har'a eenyu isaa kana. Kitaaba kana waliin dubbisuun baay'ee baranna. Maaloo waliin taanee dubbisnu. Tokko lama sadi jennu dubbisuun jaallanna. Ammas tokko lama sadi dubbisuun jaallanna. Kitaabicha har'a waliin taanee dubbisna. Dubbisuun rakkoo guyyaa har'a hiikna. Dubbisuu jaallanna. Dubbisuun rakkoo hiikna. Kitaaba addeessaa fi imala ishee jedhu waan nu waliin dubbistanii fi rakkoo har'aa akka furru waan nu gargaartaniif guddaa isin galateeffanna. Isiniin jaalladha. Nagaa.